jiranii jechuudha. Kuni gaafatamummaa miti. Kunini accountability miti. Wal amantiin namni lubbuu ofii kennee isin amanee biyya kana keessatti waltajjiin siyaasaa bal'atee namni karaa nagayaatiin waan fedhe deemsisuu danda'a haga seera keessatti tikfametti jettanii namni isin amanee biyya galee jaarmayoonni hedduun isin amanee biyya galanii har'a maqaa isaan qaban waan warra alaagales ta'e warra isin wajji qabsaa'aa ture warreen akka obbo Lammaa Magarsaa dabalatee cunqursaan ukkaamsaan uggurtaan stressiin isin nama irraan ga'aa jirtani baay'ee ulfaataadha jechuudha. Akkuma kan obboleessa keenya Jawaar ka akka nugusaatitti akkasiif faarsitanii sammuu baadhattanii isin warri mootummaa wal ammattanii waliin kolfitanii wal sossobdanii wal kijibdanii har'a ammoo ajjeechaa aggaammii adda addaa propagaandaa ibsi dhiheenya kana teknii naannoo Oromiyaatii fi obbo Addisuu Araggaa fa'aa kennaa turan maal akka of keessaa qabu maal xiyyeeffatee akka jarri kun gadi ba'e ifatti beennaa jechuudha argaa jirraa dhagaa jirra. Namni baay'een mee jara kana waa harkaan balleessinu jarri kun waa haa karaa buufattu yeroo kenninaaf jedhee baay'ee isinii obse malee wanna isin godhaa jirtan jaalatee itti amanee gammadee akka hin taane kana beektu tokko lammaffaa humna ummataa eenyu taatanii isin akkanatti tuffachuu dandeessan. Maaltu ummata isin tuffachiisa yeroo haganaa kanatti akka malee tuffii ummataaf isin qabda wanna mul'isaa keessaa namoota ija ummataa ta'an irratti aggaammiin isin godhaa jirtan harka lafa jalaatiin waraabeyyii guyyaa sababa taati isin waraabeyyii guyyaa halkanillee walitti dammarattanii jirtan jechuudha. Maddamariin keessan waraabeyyii guyyaa warra kennitanii fi isin immoo waraabeyyii halkanillee taatanii nama keenya dhabama godhaa jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo duraan tarmii duraa ji'a jahan duraa waggaa duraa wajji achi dabarse biyya keessatti dabarse waa hedduu argaa ture. Waan sammarayyuu adeemsa keessa qajeelaa qaama tokko qofatu warra mootummaan harkaa fuudhametu warra uleen harkaa buutetu kana godhata jenneeti garaa qulqulluudhaan jaalalaan kabajaan isin wajji dhaabannee isin deeggaruu turre jechuudha. Biyyiti tun haa gara qajeelaatti deemtu waadaan galame kun yoo dhugaa ta'e jenneet turre. Amma totally insecure taatanii wanni isin godhaa jirtan immoo kan nama callisiisu ta'een argamne. Maali wanni isin godhaa jirtan tokko namoota high profile ta'an sadarkaa biyya sanaa keessatti namoota baay'eetu dhabama ta'e. Namoota dhabama ta'e sanii fi qorannoon seeraa godhamee nama kanatu nama kana ajjeese yookiin jara kana ajjeese tarkaanfiin irra fudhatame kana fakkaata jettanii qaamni bilisaa tokko ummataaf ibsa kennan qabu. Qaamni biyya san jiru hundumtuu ka afaan mootummaa sagalee mootummaatii fi ka garaa ofiitiif bulu ka bultii ofiitiif qofa cunqurfamee mootummaa qofa tajaajilu malee qaamni ummata tajaajilu biyya san keessaa badee jira. Totally duraani bakka deebi'aa hin ijaaramaa jedhee namni abdii guddaa qaba ture. Keessattuu dhaabbileen hawaasummaa civic organizationonni adda addaa haarawas ta'e ka durii caalatti bal'ifatanii jabaatanii hojjetu jedhamee ka eegamaa ture amma nafse mayyuu dhabama ta'aa jiranii jechuudha. Kana maaliif gootan ufitti dhaamottan ofitti amantiin qabdan soosa irraa ka'uudhaan waan baay'ee gootan. Yeroo dabree akkuma isin martinuu beektan obboleeyyan kiyya namoota hedduutu dhabama ta'e mootummaa kana keessatti high profile warri ta'an warreen naannoo Amaaraa akkasumas Jeneraal Saaree dabalatee namoota baay'ee dhabama ta'e. Nama biyya san keessa waggaa 27 shiraa fi daba raawwatamaa ture hunda raawwataa ture Geetaachoo Asaffaa hagarraa akka badee jira akka dhokatee jira qabuu hin dandeenye. Tigraay bilisoomtee of dandeessee na dhiyaadhaa jettee mootummaa federaalaa irraallee maallaqa argataa naannoo ofii bilisoomsitee bulfachaa jirti. Naannoon Amaaraalleen ol lama san jira jaruma jala dhiyaata. So amma ka jiru ka waraabessi irra wal fixaa jiru karumichi qarriffaa baafatee iskaavenjeroonni irra wal geesse Oromiyaa fi bulchiinsa naannoo Oromiyaatii fi kana jechuudha. Nuteenya adda qabannee amma teessa waliin nyaannaadha roorroon deemaa jiru. Bakka hundatti ka Oromoo adamsee ajjeesaa jiru nafxanyaa fi firoota isaaniiti. Nafxanyaa fi oppiidiyoota durii oppiidiyoota dullatti nafxanyaa wal dhageesse. Dubbiin guddaan ammaan asirra na fide
namoota baay'ee dhabnee isa kana normaalii goonee fudhataa jirra. Namoota baay'ee namoota lubbuudhaan dhabaman keessaa ka isin martinuu beeytanii Burraayyutti waan Salamoon Taaddasaa irra ga'een beeyna. Sababa saniitiin tarkaanfilee jarri aangoo harkaa qabdu kun fudhataa turteen beeyna. Abdii Raggaasaa fuutee bakka jarri kun geessiten beekamu. Wanni qaamaa qalbii isaa irra ga'ee jiru wanni hagammaatti beekamu hin jiru. Yookiin immoo waan kanaa walii hidhannaan isaatis wanni ummataaf ifa ta'e tokkollee wanni jiru hin jiru. So amma tooftaan dhufe maali? Ofii nama dhabama godhaatiin qaamota biroo tooftaa ajaa'ibaa fidattanii jechuudha. Qaamota biroo itti rakkisan. Injineer Simmanyoo makiinaa isaa keessatti Shaggar Square'itti du'ee jettanii ibsi nama isa ajjeese akka inni itti du'ee wanni baheen jiru namni torbaan lama caalaa torbaan tokko caalaa irraan dubbatu jettanii baala irra buuftanii bira tartan. Mootummaan kun akkaataan inni waan baay'ee baala irra buusaa irra darbaa jiru insidentiilee jajjabaa ignoor godhaa akkaataan isin irra darbaa jirtan kun tooftaa haarawa. Tooftaa ummanni ija banatee gurra banatee akka gaariitti itti dammaquu qabu keessaa tokko jechuudha. Amma wanni ana asirra na fide ragaa qabatamaa yookiin immoo qaama amanamaa irraa wanni an dhagahe yeroo gabaabaa keessatti haalli hamaan gaaga'amni hamaan biyya san keessatti akkuma amma warroota amman isinii tuqa irratti isinii akeeka irratti raawwatametti fakkeenyaaf mootummaa naannoo Amaaraa keessaa Dr. Ambaachoo Mokonnan ajjeefamee jira. Namoonni akkanaa namoota tika guddaa qabaachuu malan hin beekna jechuudha. So high profile biyya san keessa dhabama godhu waan haarawaa miti. Ka amma jara ammaa kana ammoo nafse maxalale. So wanni an amma asirra dubbachuudhaaf na fide. Wanni har'a amma hatattamatti ana na fide. Lammaa Magarsaa dhabama godhanii nama isa ajjeese hin beennu hin qoranna jedhanii taaziyaa taa'uudhaaf akka jarri kun precondition mara fixatee lafaa qabu dhagaye. Dubbii kana ani mootummaa keessan dalagu an silxaanan qabu paartii siyaasaan geggeessu garuu qaama amanamaa namoota waan kana itti dhiyeenya beekan irraa wanni kun ammaan durallee gurra na seenee hin mirkaneeffannee hin dhugeeffannee hin callise. Amma dhaabama godhaniiti nama isa ajjeeseef akka inni itti du'e hin qoranna jedhanii uffata gurraacha uffatanii taaziyaadhaaf uf qopheessanii jiran. Oromoo gariin keessan Lammaa Magarsaa deeggaruu hin dandeessan, gariin keessan mormuu hin dandeessan. Garuu lubbuun namaa yoo atin status quo wajjin tarkaanfanne sirna jiru san wajjin yoo ati harka dhoofteen tarkaanfanne yeroo hundaa wanna akkanaa kanatu keessattuu Oromoo mudata. Kanaaf dubbii tana an qaama amanamaa fi dubbii qabatamaa dhagaye. Maqaa namoota waan kana duuba jiranillee takka takkaaniin harkaa qaba. Maqaan nama 10 ka qulqullaa'e lafaa qaba. Warroota irra silxaana irra jiran irraan dubbadhu garuu warroota silxaana irraa bu'anii sirna kana akkuma sirna dur mi'eeffataniitti sirna dargii irraa kaasanii akkuma itti mi'eeffatanitti warra geggeessaa jiran ka waan kana keessaa harka qaban nama 2-3 qofa maqaa isinii dha'uun danda'a. Tokko Lammaa Magarsaa dhabamsiisuudhaaf halkanii guyyaa dadhabsiisee ijibbaachisee deemaa jiru kan dhagahe Girmaa Birruuti. Girmaa Birruu abbaa gamoo hedduuti Finfinnee keessatti. Akkuma beektanitti immoo mootummaan Dr. Abiyyiin durfamu kunini warroota ammaan dura Haayile Maariyaam dabalatee of dura oofaa warroota harki dhiinni ummata harka jiru of faana oofaa ummata garaa gubaa jiraachuun hundatu beeka. Hundatu quba qaba argaa jirra. Wanni akka namni baay'ee mootummaa kanarraa sirna kanarraa abdii dhabu godhe keessaa jijjiiramni namni hedateef akkaataan jarri kun ammaan tana itti deemaa jiran wal madaaluu wal gituu dide walit dhufuu dide. Wanni jarri kun wirdii wanni jarri kun ganamaa galgal haasawanii fi wanni jarri dalagan walitti wal madaaluu dide. Tokko mootummaa riifoormistiitii jedhaniiti warroota sirna durii warroota qarriffaan isaanii warroota harka dhiigaa warroota afaan dhiigaa warroota akka Haayile Maariyaam warroota akka Girmaa Birruu kanneen biraallee kalaakobsi isaanii hedduu ta'e isinii tarreessuu hin danda'a isinis argaa jirtanii argaa oolla walumaan beenna. So oppiidiyoon dullattiin duubaan haardweerii taatee fi ilmaan isii barsiifattee geessiftee har'aan tana jijjiiramni nuti jennu ka abbaa irraa ilmatti tare malee wanni Oromoon as keessaa gabaayate tokko hin jiru ammoo shariika haarawa uumatan.
dura shariikni oppiidoo dullattiidhaa Tigree ture ilmaan ofii oppiidooleen quxisuun immoo Amaara shariika godhatte. Kana ka deemaa jiru. Kana isinillee beektan isin wallaaltanii isinitti himaan jiru. Isinirra beekee isinitti himaan jiru. Waan argaa jirru waluma yaadachiisuudhaaf dubbanna malee isin hundinuu keessattuu warri biyya jirtan kana keessa jirtan isin caalaa namni kana experience godhaa jiru hin jiru. So kanaafi wanni guddaan amma jiru maali? Tokko biyyiti sunini state of emergency keessa jiran. Akkuma isin arguu jirtan ummanni sun state of emergency jedhanii labsanii koronaan irraan state of emergency biraa ta'eef pretextiidhaan yookiin akka sababaa godhatanii. So amma wanni jiru maali? Laayisensii bareeda baafatanii abbaa fedhe dhabama godhu ajjeesuu tarkaanfii fedhan fudhatanii taaziyaa taa'uu hojii godhatanii jiran jechuudha ammaan kanatti. So dubbiin Lammaa Magarsaa immoo wanni isaan jedhan yookaan hin dhabamna yookaan isa haa dhabamsiifnu. Inni nu dursinaan nuutu ofitti fidee nuutu ofirra murteesse jedhaniitiin kana ta'anii dubbachaa jiran. Warroota ammaa keessaa warri jibba Lammaa Magarsaatiin bokokanii maraatanii akka malee godhataa jiran hedduu jiran. Ka'an dhagahee keessattuu ka amma ijibbaachisee qabanii irraa dadhabu jiran Lammaa Magarsaarraa tokko Girmaa Birruuti. Girmaa Birruu oppiidoo dullatti qofaa miti shuumii mootummaa Dargiillee ture. Yeroo Washington DC turellee ambaasaaddara ta'e waan inni dalagaa ture hunda kan nuti beeknu jechuudha. Keessattuu warri ala kana jirru. Isaa fi warroonni akka isa fakkaatan ala kanatti cubbuu isaan dalagaa turan. Warri Naayiroobii Keeniyaa turtan ni beektan waan diinaa muftii namarratti dalagaa ture. Annama kana irraan beeku garuu gocha isaa akka gaariitti quba qabna jechuudha. Akka gaarii beekna jechuudha. So wanni an jedhu amma guddaan an isin obboleeyyan kii isin himuu an barbaadu tokko ajjeechaa reebichaa fi hidhaan xalalee jira. Akka malee abaasee jabaatee jira. Kun dhaabbachuu qaba uummata keenyarraa. Hatattamaan dhaabbachuu qaba. Humniti kamuu humna uummataa hin caalu. Humniti kamuu uummata gadi qabuu hin danda'u. Miidhaan isin immoo uummata irraan ga'aa jirtanii addunyaatu argaa jira. Uummatatu irraa boo'aa jira. Kanan dubbannu yoo taate, kanan haasofnu yoo taate, obboleeyyan kiyya jireenyi kan qabu. Balaa uummata keenyarra ga'u kana faayidaan fedhe afaan nu qabuun irra hin jiraatu. Wanni yoo uummanni jiraate faayidaan sunillee hin jiraata. So haalli amma keessattuu Lammaa Magarsaa keessa jiru haala dhugamaan baay'ee yaaddessaa ta'uu isaa isinitti hima. Insidentiilee yookiin immoo taatee baay'eetu ta'e yeroo darbe kanniin keessatti. Ammoo Lammaa Magarsaallee waan kana gabbahee ummataaf yeroo dabre VOA irratti dubbatee ture. Amma dhabama godhaniini ka'aniiti achii booda taaziyaan waliin ta'aniiti fakkeeffachuu barbaadan san booda nagaatti darban taskaara nyaatan saniin boodatti jechuudha. Nama dhabama godhuun aadaa baratame mootummaa san biratti. Namoota hedduu dhabama ta'e namoota hedduutullee akka hiree rabbiitti jalaa ba'e. Waan obbo Mardaasaa Komishinar Mardaasaa irra ga'e Salamoon irra ga'e Salamoon Taaddasaa irra yeroo dabre Komishinar Burraayyuu irra ga'e kanniin mara hin beekne. Yeroo kaan abbaa torbee shanee maalii sababachaati harka saniin dabaa cubbuu uummata irra raawwachuun waan garaa nama nyaataati. Jaran cubbuun isin haa ga'u. Nama ajjeesinaa. Waaqa sodaadhaan nama hidhinaa. Hingaa namni dararamee jira. Namni rakkatee jira. Uummanni kun boru gabbayee yoo dhagaa karaa kaa'ee dildila cabsee yoo karaa isinit cufe yoo nyaata isinit gurgurachuu dhiise yoo waan isin jettan gibira isinii kennuu dhiise wataadara nama irra bobbaaftan kana maal nyaachiftan maal mindaa kafaltaniif maaliif ummata kana kabaja irraa buuftan maaliif akkana gootan tokko kana lammaffa namoonni daba kana argitan baay'een keessan ni jirtan biyya keessattuu akka isin eegdan wanni hedduun kan hin ta'in baay'een keessan ni jirtan jara keenya nuti jara kana isin gargaarraa waan baay'ee irratti waa hedduu irratti waan jarri wallaalaan godhan bakka jarri harkiin dhaqqabne namni hedduu waan kana keessatti of arguu fedhanii ka of arguu dadhaban baay'ee jiran har'allee biyya keessatti especially amma yeroo boodaa kana yeroo paartileen adda addaa gabbaanii kaampeenii godhuu eegalan haga tokko
namoota ofi qabuuf jedhanii namoota vokaalistii ta'an, namoota waa hojjechuu danda'an, namoota waa dalaguu danda'an, namoota nama influence godhuu danda'an haga xiqqoo amma reefu open up godhan malee jarri kun dhuguma isinii hima jara dabrite wayyaanee dabrite caala warra dheebuu fi hararaa jabaa qabu. Aangoo ofis haa ta'u, jireenyaafis haa ta'u, bolola jireenyaatiifis haa ta'u, ummata baay'ee dheebotaa fi ummata beelaadha. They are very power mongeriidha. Akka malee aangoof du'anii, akka malee immoo dafanii taajiruudhaaf illee du'aa jiran. Kun ummata keessan hiyyoomsaa, ummata keenya beelessaa, taajirummaan isin dhugumaan biyya san keessattis ta'e biyya alaatitti argattan fagoo isin hin deemsisu. Ummanni kun biyya fedhetti isin gaafachuu danda'a. Yoo dhugumaan pilaaneetii biraa irra deemtan malee boru gaafii jalaan baatan. Namni isin amanee, isin abdatee, isinitti of kennee, ka alaallee biyya galee, ka biyyaallee akkasumatti isin wajjiin hiriire. Baay'een isaa har'a faayidaan qabdaniiti malee waan isin godhu jirtan kana jalaa dhokatee wallaaleetii miti. Nama baay'ee faayidaan afaan qabdanii jirtan. Faayidaan immoo hin waaru, hin turu, hin fagaatu. Akkuma konkolaataa yoo gaaza fixate gaaza itti guutan yookiin akkuma yoo bilbilan yookiin amma kadaataa namni biyya jirtan itti galfattanii ilaaltan kanatti yoo daataan sun isin jalaa dhumatee fi waan kana cuftanii keessaa ba'u choisin isin qabdan or refill godhuudha irra deebitanii. So jara keenya ummanni har'a isin maallaqaan bittanii akka feetanii gowwoomsitanii ergachuu barbaaddan kun gaafa isin waan itti kennitan dhabdan, gaafa ummanni akkaataa isin barbaaddanitti isinii deemuu dide isinii dhumattee jechuudha. Sadarkaa san ga'uun qabnu. Wanni ta'uu qabu tokko hidhaaf ajjeechaa waaqa sodaadhaa ummata keenya irraa dhiisaa. Ummanni keenya hifatee jira, rakkatee jira, haala hamaa keessa darbee jira. Kanaaf shororkaan amma isin himtan kun ummanni naga'umaan jira. Isinuma qofa irra bu'aa jirti malee. Isinumatu shororkaa keessa jira malee. Isinumatu rakkinna keessa jira malee. Hypertensioniin isinuma ka'e malee ummanni nagaan bahee jiraachuu barbaada. Ummanni hifatee jira. Ummanni jiila qaba. Wayyaaneen nama keenya waggaa 27 kana murrug gootee jirti. Har'a ilmaan tiyyatu aangoo irra jira. Ijoollee tiyyatu, ijoollee Oromootitu biyya bulchaa jira jedhee ummanni abdii isin irra kaa'ee waadaa san, abdii san ummata kanarraa fuutan. Amma abdiin ummataa isin biratti dhuguma baay'ee yoo keessa deemtanii illee ilaaltan isinuu argaa jirtan. Waa malee gabbaatanii waywaachaa jirtan isinuu akka gaariitti argitan. Bakka dhaqxan hundatti qawweedhaan nama meeqaan of ajjabsiistanii wanni isin deemtan kun wanni inni mul'isu nuti mootummaa jijjiiramaatii ummanni nu jaalata jechaa. Har'aan tana bakka geessan hundatti bahaadhaatti magaalaa san keessa yoo sochootan Finfinnee fi magaalaalee ollaa hundatti ummanni yeroo karaa isin darbitan bayee galuu dadhabe. Ummanni ukkaamamee gaafa dubbiin kun bira dabre balaa kana ummatan sababattan ofii fiddan malee. Mee rabbi sodaadhaati Jawaar fa'a jazaa isinii dalagee bar. Jawaar ala kanaa galee nama meeqa biyyatti isinii galche. Hardi karensii keessan ol isinii kaasee. Nama sabrii qabu, nama obsa qabu akkasitti itti buutanii ofii kaaftanii ajjeesuuf tarkaanfii irra fudhattanii isin saaxilee rabbiin dandamatee hafe. Namni kun ala kana yeroo turetti argitee garaajii jalatti simmiintoo keessatti afatee halkanii guyyaa jijjiirama kana namni akka isaa fi Lammaa Magarsaadha jijjiirama yeroo dhiyoo tanaa keessatti especially waggoota 5-6 dabran kana keessatti full time godhatanii actively waan kana irra dalagaa turan jechu jarri kun. Arra isin Lammaa Magarsaati kan toluun eenyuuf toltani? Namni maal isin irraa eega? Lammaa Magarsaa laalee bar ummanni kuni bikka isin irraa abdii kutuu bar. Wanni biraa hundumtuu haafu arra Lammaan osoo lubbuun jiru kadhabama isin gootan. Osoo lubbuun jiru nama lubbuun jiru dhabama gootanii ukkaamsitanii awwaaltanii irra taa'u jirtan. Deebitanii yoo as deebitan PhD isaa dalagaa jira, dhibamee waldhaanamaa jira, akkana ta'aa jira jettan. Aqqaaxaariin kijibduun hin kijibina Oromoo. Especially warri aqqaaxaariin hambaa funaannachaa jara kana jala deemtan please ummata Oromoo confuse godhuu irraa dhaabbadhaa. Namni beekaa isin sattaree uffata isin irra qabee deemaa jira malee dhiirti gabbaatee dubbattee ummata kana
guyyaa tokkoof halkan tokko osoo hin oolle isin kaasuu dandeessu baay'ee jira. Isinuu jaalattaniitii miti ganamaa galgala kamanshii himataa jirtan rakkinna irraa bu'aa jirtan sodaa fincaan fixattanii ganamaa galgala wal jijjiiraa gabbaatanii maglacaa ibsa akkana ibsa dameetika Oromiyaa ibsa itti aanaa pirezidentii Oromiyaa ibsa maalii akkana jaalattaniitii miti ammayyuu fincaan fixattanii tasgabbii wal dhoggitanii halkanii guyyaa wanni isin mariin dhokattanii du Adaamaa fi Finfinnee fi asiif achi fiigaa gootan takka takkaan quba qabna. Yoo isin ajjeechaan ummata keenya irraa salphisuu dhiistan yookiin ummata keenya irraa ajjeechaa dhaabuu baattan yoo isin namoota ija ummataa ta'an jijjiirama kana fiduu keessatti namoota tarree duraa jiran kana irratti xiyyeeffachuu dhiisuu baattan alaaf keessaanillee isiniif jirra. Tokko kan lammaffaa ummanni Oromoodhaa biyyoota alaa jirtan biyyoota ollaa jirtan akkuma dur wal beeynutti akkuma duraanuu faayidaan hin jijjiiraminitti waaqa sodaadhaati yeroo hunda waadaa ummataa sagalee ummataa ta'uu cubbuu ummata irra raawwatamu irratti vokaalistii yookiin aktivistii ta'uu irraa duubatti hin deebina. Please wanna kana akka laayyootti waan laalluu miti. So irra caalaan ka ammanu itti warri oppiidiyoon biyyaa tunniin namoonni isiin godhaa jirtu daaspooraa discredit gootee namoota biyya alaa jiran kana discredit gootee yoo daaspooraa akkana discredit gootan taate warri gaafa abiyyi aangoo qabatu magaalaa sadii guutee istaadiyoomii namni akkasi guutee hin beekne guutee akkasi isinii barreeche namoota isin biyyarraa fe'attanii dhuftanii namoota biyyarraa isin xayyaara feetanii dhuftantu akkasitti istaadiyoomii san guutee gaachana isinii godhee yeroo saniif wayyaanee irratti daboo isinii ba'e ummata sanii bar daasporaan har'a isin busheessitanii xureessitanii udaanan qiftanii akka barbaaddanii irratti baxaraantan kun ummata bar asii xayyaara keessa xayyaara Ethiopian Airlines takkaa dur balaaleffatu dur yaabbatee dhufee gaachana isinii godhee maallaqa isaatiin achitti waan meeqa expensii baasee isin kabaje gaachan isin godhe biyya collapse goote biyya accountiin isii qullaa taate har'a isin saree hanqiftanii maaliif daasporaa jibbitanii gabbaanii dhugaa dubbatan ummata ofiitiif nayanii isin wajji compromise ta'anii namoota muraasa ammoo laallee namni hundi discourage ta'uu qabu. Kanaaf itti jibbitan nu saaxilanii hirriba nu dhoorkanii nu gingilchanii kanaaf sodaattanii kanarraa sodaa isin qabdan beekama. Ammallee wanni isin sodaattanoo isinii naftu kanan shakkina zalaalama achirra jiraattan sila akka karoora baafatteef wayyaaneetu achirra bubbula. Wayyaaneenu du'a mallas booda akka nagaa dhaamattu osoo beektu ummata sobdee ummanni sabriidhaan waggaa 4-5 du'a namichaa booda turee fi namichi wakiillee achi kaatanillee ta'uu fi didee namichi ballichillee achi baafatee har'a ammoo Dr. Abiyyi namichuma ballicha kana yoo harka mirgaa godhateeti gaafa keessummaan akka Isaayyaas fa'aa itti dhuftu isa wajji kichinii nafxanyaa keessa deddeemaniyyuu si galee. So role modelin Dr. Abiyyiitii fi tiima imma isa waliin jiru yoo warra akka Girmaa Birruu warra akka Haile Maariyaam yookiin Ekeraa Boolla keessa jiru warra akka Mallas Zeenaawii ta'ee leegasima san ka itti fufsan taate maaliif ummata soban maaliif waltajjii siyaasaa bal'ifne koottaati siyaasa keessan geeggeeffadhaa dhaabbolee inumaa mormitoota dhiiftanii morkitoota jettanii maqaa bareeda itti kennitanii sossobdanii biyya galchitaniiti takka ammaniidhaatti naxxanii kamana ufii jirullee yoom qabama jedhee har'aaf boru qabamaa iftaan qabamaa jedhee sodaa jira jechuudha. Kun ta'uun malle biyya sodaa dhiinni Oromoodhaa biyya sodaa mootummaa itti ajjeesetti har'allee isin karama gooftoleen keessan durii deeman irra deemtanii ummata keenya itti roorrisuudhaan ajjeesuudhaan sodaachisuudhaan ilma tokko haati qabdu jalaa ajjeesuudhaan ummata kana gabroonfannaa ummata kana bulchinaa jettanii yaadaa jirtan taanaan gooftota keessa irra waan barattan hin qabdan jechuudha. Ani aangoo dhugaa isinii himaa waan gaarii hojjettanii osoo isin akka gaafa duraa ummataaf waadaa galtanii nama hedachiiftaniin adeemsa gaarii deemtanii osoo paartilee biyya galan kan hunda wajji compromise gootanii waliin dalaguu dandeessanii wal dhageessanii ummanni Oromoollee rakkinatti seenu gaagaamni siyaasaa amma dhalatu kunillee dhalatu ture.
dhiyoo matana ji'uma tokko dura attiin ji'a tokkoof walakkaa dura duulli isinii waraqaa lammummaa Jawaar irra godhaa turtanii gaafa koronaan dhufee filmaata duubat dabarsina jettan ajandaan biyyaa ka ture ajandaa ho'aa ka ture ka paaspoortii Jawaariitii fi lammummaa Jawaar suni takkumaan dhabame. Argitanii yeroo takkatti dhabame. Achi buuteen ajandaa sanii haga ammaatti hin dubbatamu. Amma koronaa meeshaa godhattanii corona as a pretext godhattanii state of emergency yookiin labsii yeroo hatattamaa ummata irra labsitanii ummata akka barbaaddanitti nama nu morma nama nu kakaasa jettan guyyaa adiidhaan itti dhukaastanii dhabama godhaa shaneetu akkana godhe jecha cubbuun isin godhaa jirtan ummanni ni beeka ummanni ni arga ummata kan of jibbisiiftanii isin akka jara sadii Tigiree galtammoo asmaraanillee isin hundan fudhattu yoo fudhatte nama muraasa keessaa fudhatti maal karoorfattaniiti jaran maal yaaddaniiti akkamitti yaaddaniiti eega ko ummanni isin jaalatu halkanii guyyaa hirriba dhabdanii maaliif labsii adda addaatiin gabbaatan miidiyaa safokeet gootanii namni nu taazzabaa jaran xiqqoo mallee waan laallattanii xiqqoo mallee amma dhuftanii abbaa jijjiirama kana ka gooftota keessan Tigree jalaa isin bilisoomse ka akka ummanni isin hin fitne hiree isinii kenne chaansii isinii kenne warra akka Lammaa Magarsaatii fi warra akka Jawaaritti yoo xiyyeeffattan namnummaanu maal nuun jedhaa tun badii teenyaa jettanii jara kana wajjiin kompromaayiz godhuu isinii wayyu isinummaan hin laallattanii wama amma saamaa jirtan kanayyuu biyya ambaatti nyaachuu eddanii isinit dhufna biyya ambaa sanitti illee bakka isinitti godaantanitti hiriira isinit baane ajjeechaa isin raawwattan waliin isin saaxilla hin dhiifnu addunyaan amma namni itti dhokatee hara galfatee nagaan keessa jiraatu hin jiru addunyaan magaalaa takka taatee jirti waan taateef saniifuu jara kanarraa harka keessaniin kaaftan taanaan Lammaa Magarsaa yoo tiisisni ballichi irra taa'e Jawaar Muhammad yoo isin tiisisa irraa kaastan isin irraan buunnu waan feetanii yoo isin sababattan kara barbaade yoo isin waan adda addaa sababattan akkasitti dingata akkas ta'e makiinaa keessatti du'ee argine jettanii yoo isin diraamaadhaan taaziyaa kateessan taate isiniifillee taaziyaan teessan torbaan isin balaasan geessitan biran dabritu. Tokko kana lammaffaa dabaa cubbuu amma isin Oromoo keessatti raawwachaa jirtan keessaa kabira ammoo ummata gandaan qooduun waan baratame. Ganda tokko ofi qabdanii ganda tokko ofirraa fageessuun ganda tokko shuumtanii ganda tokko shaaruun waan baratame. Kuni gaafa Tigreellee darajaa kana hin geenye haa jiraatu malee inumaahuu dhaabbilee siyaasaa birootituu waa'ee kanaan hamatama malee bara Tigreellee sadarkaa kanatti gad hin buune. Gaafa jijjiirama kana fiduudhaaf qeerroon Oromiyaadha ijoolleen Oromoodha magaalaalee Oromoo hunda keessatti Oromoof Oromummaadhaan gabbaatee lafti keenya lafee keenya jettee Finfinneen kan Oromooti jettee Mandii irraa Wollo Kamisee irraa Boorana irraa Gujii irraa Oromiyaa guutuu handhuuraa kaabaa kibba bahaa dhiyatti Oromiyaan ta Oromooti lafti teenya lafee keenya jetteeti wal faana murruq jette kutaa biyya hundaarra. Har'a garuu ija mootummaa kanaatiin ummata wal nyaachisaa ummata adda fageessaa wanni deemaa jiru. Fayyadamtoonni muraasni namoonni ammaan tan yeroon kenneefi fayyadamaa jirtan yookaan ummata keessan filadhaa yookaan sirna kana filadhaa. Bakka lama taphachuun hin ta'u akkuma muummichi ministeeraa jedhetti bakka lama taphachuun hin ta'u gar tokko goraa. Jiraannullee dhabamnullee jaruma kanaa waliin maxxannee waan argamneef fayyadamnaa yoo jettani itti fufaa. Karaan badii kam jennaan kamarra jirtu kanaa itti fufii jedhee jiran namichi. So naaf ta'ee karama kana deema yoo jettani itti fufaa. Kanaa achi garuu yeroon isin sagalee ol kaaftanii ummata keessaniif dubbattan amma. Yoo waan hogganoonni OPDOdhaa yeroo ammaa hogganoonni OPDO quxisuudhaa yeroo ammaa mamaxxansanii fi waan isaan bara mallasii fi yeroo jijjiiramaa san maxxansaa turtan toonii isaa keessa deemtanii yoo riisarchii gootanii ilaaltanii akkaataa isaan itti evolve godhaa dhufan akkaataa isaan itti revolve godhaa dhufan isin mul'isa. Gaafa mallas fakkeenyi rool moodeeliin isaanii jara gaafa
jijjiiramni rivolutionii qabsoon ijoolleen Oromoo finiinsitullee adeemsa qabsoo sanii amma immoo bifa gaafa gooftoleen isaanii godhataa turaniiti deebi'aniiti reset godhanii jiran. Sunis maali? Humna fayyadamuu, nama waa dubbatu, nama waa falmutti roorrisu, intimidate nama godhu bifa kanaan bakka takka illee ga'uudhaaf hin deemtan. Bifa kanaan ummata waa godhuu dhiisiiti ofumaaf firaaf maatii keessaniillee waan gootan. Wal fixuu jiraata malee namni walitti cal'isee wallaalu hin jiru. Wal fixuun sun immoo kama duraanuu biyya badii irraa oolchine jettanii ittiin of faarsaa turtan waan taateef biyyi amma isiniif badaa jirti. Badii kana of oolchaa dafaati. Namni isin ajjeeftan kun hagawmi afaan qabatee isin caqasisniif fakkaata. So kanaaf namni isin argaa jira. Gabaasni amnistiidhaa waan isin raawwachaa jirtan keessaati persentii xiqqisha 0.000.1 fraactionii xiqqoodha. Dabaa cubbuu isin yeroo ammaa raawwachaa jirtan keessatti. So xiqqoo mallee yoo saalfattanii jarrummaan dheengadda aangoo irraa ka'anillee akka isin hin taazamne jarrummaanuu maal nuun jettan jedhaati laalladhaati ummata kana miidhina ummata kanatti furaa yoo ofiif jettan yoo ofiif hin jenne ummatas balleessine ofiif banna yoo jettan guddattuu nama 100 takka yookiin 200 fa'a ajjeeftan. San immoo koronaanuu fixaa jira. Namni laala gurraachi Ameerikaa tokkichi du'uurraan akka itti ilmi namaa gabbayee falmate, akka itti addunyaan transparent taate, akka addunyaan magaalaa tokko taate laala. Nama tokko gurraacha tokko kokkee irra ejjatee poolisiin adiin ajjeefnaan qabeenyi meeqa akka barbadaa'e ija keessaniin argaa jirtan. Kan arguulleen feetan isin akka ummanni arguulleen feetan beekama kun waan nama addunyaafillee guyyaati. Wanni akkanaa waan isin hollachiisaa waan isin shororkeessaati. Cabbiini yeroo takkatti osoo bishaan hin ta'in yeroo veeparitti jijjiiramu jira. Isin yeroo takkatti dhaabbilee Oromoodhaa mormitoota irraa morkitoota jijjiirtanii ardha deebitanii shororkeessitoota jijjiirtan. Dhaabbilee Oromoodhaa shororkeessummaa gaaf duraa ilmaan Tigraay kennaniifitti deebiftanii jirtan. Wanni garaa nama nyaatu akkaataa isin afaan itti mi'ooftanii dhaabbilee kana biyya deebiftanii paralaayis gootanii hiitanii socho'uu dhoorgitanii magaalaalee duraan magaalaa Finfinnee turani amma magaalaa Finfinneetu survive godhuu dadhabanii magaalaalee ollaa Finfinneetitti siqaa jiran jechuudha. Hay maal akkuma duraan biyya alaa jiraatanii biyya faranjiititti gargaarsa faranjiitiin nagaan jiraatanii bilisummaa ofiitiin dubbatanii wayyu ture bilisummaa sammuu ofii barnamni mileenaan hin bitu. Har'a gabroomanii nama akka Jawaarfaa dogoggorsiiftanii paaspoortii isaatu harkaa fuutanii leenca baroodee addunyaa kana naannee isin shororkeessaa ture tooftaa dabaatiin biyyi dimokiraatofte ani silxaana yoo abbaan fedhe dhufee karaa nagaatiin dorgome bariisaa isaa simmee aqifee isinitti as rakkaba jechaa waan daba har'a ammoo ciniinnattanii achi irratti giriippii qabattanii inumaahu maqaa biraa namaa kennuu rabbi achiin isin ga'ee jechuudha. Maal barattan gooftota keessan dabran irraa? Maaliif nama kana ofin mufachiiftan isin? So kanaafi yeroo ammaatitti ummanni isin caalatti uggitanii yoo jiraate ummata Oromooti. Ummanni biraa baay'een isaa uf danda'ee koomee ofii irra taa'u jira. Ummanni kun immoo sabrii guddaadhaan obsa guddaadhaan danda'ee isin wajjiin hagarraatti isin baate. Umriin keessan osoma termii takkallee hin deemin haganatti gabaabbachuun isaa baay'ee garaa nama nyaata. Arraba lama akkaataan isin arraba lamaan itti dubbattan. Arraba tokkoon waan abdii nama horu waggaa tokkoo fi cinaa waggaa lamarraa dubbata adeemaa turtan. Arraba lamaatiin amma immoo waggaa lammaffaa keessatti nama hunda shororkeessitanii nama hunda bakka deemtanitti akka snaayiperiititti ajjeesaa
taaziyaa taa'a akkaataan tooftaan amma isin ittiin deemaa jirtan kuni baramee jira walillee barsiifna walitti illee himna callisnee harka marannee ammaan boodatti isin ilaallu jarjarree waa wal harkatti hin balleessinu wanni kun yeroo gaafatamee haasuuta qajeelu jechaa isinii sabbarre malee isinii obsine malee waan dubbannu wallaallee akka itti dubbannu wallaalleetii miti so keessattuu amma dubbiin dhiyeenya kana ji'oota laman sadan arfan dabran kana aggaammiin Lammaa Magarsaa irratti ta'e ka guyyaa fi bakkaa fi akkaataa itti wanni sun ta'e quba qabnuu fi beennu amma ammoo ka isin dhabama godhuuf kaabiin teessanii mari'attanii waraqaa wal farramsiiftanii agriimentii wal farramsiistanii keessattuu shumaamontoonni ammaan tanatti yeroo harkaa qabdan warri akka Dammallaash Gabra Mikaa'el ka bakka Geetaachoo Asaffaa buute wanni ati ummata keenya irra godhaa jirtu dabaa cubbuun ati ammaan tanatti keessattuu Lammaa Magarsaa irra godhaa jirtu warra ammaa keessa adda durummaadhaan akka gaarii quba qabnaa jechuudha namni kun yoo du'e kagumaa gaafatamu si Dammallaash Gabra Mikaa'el Jawaar irra tiisisni bal'aa yoo ta'e Lammaa Magarsaa gaafa goommaan makiinaa isaatu waa ta'e inni makiinaa keessa ajjeefamee gatamuu miti akka sirraan buune quba qabaadhu namichi bakka Geetaachoo Asaffaa jiru Geetaachoo Manfasuun yeroo ammaa kun Tigraay jira ka ammaa Dammallaash Gabra Mikaa'el yoo Lammaan du'eef Lammaan yoo du'e Girmaa Birruutii fi Dammallaash Gabra Mikaa'eliif akka inni du'u quba qabaadhaa Oromoo akka gaarii quba qabaadhaa tarkaanfii hedduu tattaaffii hedduu yaalanii ammaan durallee ta'uufii didde bakka adda addaa yoo isaan dhaqan waardiyyaalee isaanii irraa qawwee hiiksisuudhaaf qawwee hiikkattan maleen seentan jedhanii waardiyyaan eenyutu qawween hiikkatu nama sadarkaa Lammaa Magarsaa dhiisiiti warroota sadarkaa gadaanaallee waardiyyaan qawwee hiikkatee bakka kana seen jedhamee hin jiru wanni amma aangoon amma isaan irra kaanta ministeera defense ministeera yookiin ministeera ittisaa jedhamtuun illeeni aangoo ashmuuriiti aangoo cubbuuti aangoo dhugaatii miti kanaaf Oromoon kana quba qabaadhaa wal quba qabaachisaa Lammaa Magarsaa any moment dhabama isa godhuudhaaf karoora baafatanii kaartaa tolfatanii ammaan durallee tattaaffii baay'ee yaalanii ta'uufii didee amma immoo sadarkaa dhumaa irra ga'ee warra fandii ajjechaa Lammaa Magarsaatiif kennullee karamadan ka maqaanatti himamanii jira hin dubbadhu ammatti waan baay'ee wal bada waan ta'eef abbaanuu of beeka garuu quba naa qabaadhaa warra fandii Lammaa Magarsaa ittiin ajjeefamu ramadee lafa kaayee jiru gaafa taaziyaa taa'anii wayyoo jedhanii isaan uffata gurraacha uffatanii akka gaafa mallasii nagaan boqadhu jedhaniitiin deeman sanitti kalammaaf isaan qopheessanillee karamade ammaan isinii hima abbaa qabeenyaa tokko garuu jarjaruu irra mataa keessa naa kaayadhaa hin jarjarru so warroonni shumaamintii yeroo ammaa especially postii sadarkaa Oromiyaatitti postii olaanaa irra jiran Addisuu Araggaa dabalateeti warroota waan kana keessatti harka guddaa qaban kanaaf yoo Lammaa waan tokko ta'e akka ummanni Oromoo isin irraan buune ummanni Oromoo immoo dubbii Lammaa akka laayyootti akka laalle baay'een keessan misleed ta'aa turtan ammaan dura Lammaan PhD isaa dalagaa jira Lammaan hojii qaba biiziidhaa ministeera ittisaa ta'ee jira Lammaan kaanserii dhibamee wal dhaanamaa jira warri jedhaa turtan sunini propagaandaa olola warri mootummaadhaa ta'e jedhee atteenshinii ummataa daayivert godhuudhaaf akka namni gaafii Lammaan dhiyeessineef assaayimentii nama dura kaayame malee dubbiin dhugaa sanii miti quba qabaadhaa dubbiin dhugaa ni beeksifti tokko kana lammaffaa Oromoo ajjeechaa amma deemaa jiru keessattuu naannoo Oromiyaatti xalalee biyyoota naannoo hunda caalaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru kana waan normaalii goonee fudhachaa jirra dubbii gurraacha Ameerikaadhaa George Floyd ka isinii kaaseef namichi sun tokko du'uun biyya tana akkam akka godhe haga har'aatti guyyaa kurnaffaadha guyyaan har'aa ummanni galuu dide bakka hundarraa this is bad news for the current status quo in Ethiopia warra ammaan tanatti Itoophiyaa irra jiranii fi dubbiin amma addunyaa irratti keessattuu Ameerikaa keessatti deemaa jirtu asirraa ka'ee London keessatti hiriirri deemaa jiru miidhaa gurraachaa irratti jara ammaan tana aangoo harkaa qabdu tanaaf tuuta tanaaf naasu guddaa akka ummanni kana arguun fedhan so maal barbaadu haguuguu barbaadu dhossuu barbaadu
saniif ibsa gabbanii kennaa jiran dura dursoo hiriira gabbaati hiriira godhaa namni jedheellee labsan jiru osoo arra dhiirtee akka Lammaa dhiirtee akka Jawaar dhiirtee akka warroota siyaasa paartilee siyaasa hooggananii kun gabbaanii jecha takka waan gabbaati dhagaa karaa kahaa gabbaatanii waa takka gabaa geessitanii gurguretina osoo jedhanii himanii ummanni boru ganama raawwata kana namni godhayyuun jiru maaliif jala sodaattanii batattiftanii fincaan fixattanii isintu amma bar labsaa jiraayyuu beek jarreen kanniin caalaa jaroota namni dhagahee ajaja irraa fudhatee waa godhu caalaa isintu itti ariifachaa jira bar isintu ummatallee ariifachiisaa jira akkamitti tokko waadaa galtanii irrattanii waan ammaan dur ummataan jettan biyya keessatti haga qawween hin taanetti adeemsa politikaa feetan biiroo feetan banattanii geggeessuu dandeessan jettanii nama meeqa dhattanii biiroo keessarra shantan kabiraa hafee loogoo footoo Lammaa Magarsaatii fi Jawaar qabu konkolaataa Oromiyaa keessa jiranii fi naannolee biraa keessa jiran hundarra dhaqaa kaasaa jettanii poolisa tiraafikaatii ajaja kennitanii loogoo jara kanaa dhabama gootan ka loogoo jara kanaa dhabama isin gootan namni lubbuu jaraa akka isin dhabaman goone gaarantii maalii qaba namni ashuraansii maalii qaba Lammaa Magarsaa Jawaari dhiirarraati barreeffamaanis gabbees yeroo isa barbaachisetti osoo hin jilbiiffatin gabbee dubbatee ofirraa falmachaa jira akka dhiiraatti Lammaa Magarsaa itti cittee jara waliin jiralle yoo jette gabbee ummatatti himi malee akka maqaa keetiin afaan fajjiin dhalatu ta'uun barbaachisaa miti gabbaatee ummataan an jara kana waliin hin jiru roorrotu natti jira jettee gabbaatee dubbachuu si jirti yoo sadarkaa kanallee dadhabde ukkaamamee jira jecha jedhu qofa ummatatti gabbee himi an amma waan kana waan amma isinii himu kana kawaayee nama kanaa obboleeyyan kiyya qaama amanamaa irraa argadhe Lammaa Magarsaa danqaa hamaa keessa jiraachuu dubbiin eega dhagame turee jira haa adda baatu hin jarjarru jara kanarraa tarii yoo jarri kun qajeelan taate dubbii kana harkaan balleessinu jedhee namni sabrii godhatee ture obboleeyyan kiyya hedduun keenya hin jarjarrume namni hedduun hin dubbata gabbee adeemsa cubbuu jiru biyyarraa har'a informationni bashbasha jaran interneetii namarraa kuttanii waan wayyaaneen naman godhin interneetii ji'a meeqaaf namarraa kuttanii keessattuu wanni isin lixa Oromiyaatti cubbuun isin raawwattan gadi hin baane haga ammaatti waan xiqqotu gadi bahe akkuma gabaasa amnistii firaakshinii xiqqotu gadi bahe malee cubbuun isin raawwattan gadi hin baane ummata san laqaaqxanii adda baaftanii uggurtanii ukkaamsitanii haadha imimmaan boochiftanii ilmaa ilmee wayyaane irraa hafteefillee harka fixxanii deega gootanii firiis gootan kibba Oromiyaa akkas gootan amma kaabaanillee eegaltan gammoojjiin Baalee waan himatu hin qabu silaa'u mootummaallee hin qabu sun rabbumaan bahee gara duraanu soo amma adeemsi keessan kuni bikka tare sabriillee nama fixachiise hayyuu baay'eetu gabbayee isinirraa dubbachaa jira gurri keessan kana dhaga'uun barbaada gaafa duraa akka obbo Lammaan jedhee gurri keenya ammaan booda ummata dhaga'a mootummaa ummataati abdii jedhu ummataa kennanii namni isinii sabbare malee gocha keessan namni durumarraa quuqamaa ture no mee walumaan dhaabanna suusii ololaan qabnu callisnee gabbaanee walittiin olollu jedheen namni sabrii godhate malee waan isin godhaa jirtan ani qaamaan waggaa tokko biyya san ture waa hedduu observe godhe waa hedduullee harkaa qaba dookumentii baay'ee Oromiyaa keessa bakka hedduu deemee arge sabsabaa keessanillee hedduu keessa taa'e baay'ee isin taajjabe baay'ee isin xiinxalle shuk jettanii suufuma tottolfattanii wal jala yaa'uu malee dubbattaniillee anniisa gaachenan qabdan dubbiin teessanillee madaalan kaaftu isinirraan toltu isinitti maan kaarizmaa yookiin immoo gaachenuma waa geggeessuudha namaan deemuudhaallee rabbi isiniin kenni rabbi isinirratti hin beeku tuuta amma jirtan tana namoota muraasa keessattuu nama akka Lammaadha nama rabbiin nama afaan dammaa godhee uume kana bobbaatanii nama kana duultanii nama kana dhabama gootanii jiraa isa osoo lubbuun jiru nama kana uggurtanii eegasanii booda gaachenni keessan burujni keessan gaafasiin booda dhabama ta'e
Ani lamma biyya keessa yeroo ture guyyaa takka yookiin guyyaa lama baay'attu wal argeen. Nama yeroo isaa fudhatee tokko gaafa yaadattanii hawaasni Oromoodhaa community 26-27 ta'ee bakka bu'oota hedduun biyya galle walgahii galma Oromiyaatti hojjeteenye yeroo dheeraa fudhatee ofsaa sabriidhaani waan baay'ee keessa dabramellee nu ibsee tokko guyyaa san waliin dabarse. Guyyaa lammaffaa waajjira isaatitti obboleessa kiyya Hamzaa Booranaafa obboleessa kiyya Nagaraa Dhugumaafa hojjetaanee dhandhee yeroo gahaa fudhannee wajjin haasofnee waan baay'ee irratti adeemsa irratti wal gargaaruu qabnu akkaataa itti paartiilee Oromoo bilisa ta'an wajjin dalaguuf karoora jiru kanneen hunda takka takkaan adeemsa jiru yeroo isaa fudhatee nu ibse baay'ee irraa gammanne. Of course dhaabbileen Oromoodhaallee haga Asmaraatti deemee jaarmeeyota kana ka biyya galche tokko Lammaa Magarsaati namni isa amane malee warroota ka biraa duraanuu baay'eellee isin hin beeknu nuti. So amma maaltu ta'a namoota akkasii kana osoo qophii qabaattanii riifoormii biyyaa godhuu dhiisiiti jaarmaa keessan keessa riifoormii godhuu dadhabdanii haardweerii meentaalitii oppiidoo dullattiidhaa ka waggaa 27-8 isii jibbisiiseen filosofii du'een deemaati ammaan kanatti ummata Oromoo hoogganna ummata Oromoo geggeessina jechuuni gaachan ummata Oromoo xiqqeessuu ummata Oromoo wallaalaa da'iifa godhuu kana karoorfachuu keessan ummanni Oromoo waan baay'ee beeka sabrii ummata sabrii guddaa qabu ummata obsa guddaa qabu saniif irra caalaan dubbii fookasiin kiyyaarraa namni Oromoo bakka jirtanitti stand by waan takka Lammaa irra gahee jennaan isinillee jiraattan biyyi sunillee nagaan taatu an kana anatu isinii mirkaneessa. Ani lapheedhaan dheetiin isinii mirkaneessa ummanni Oromoo har'allee akka Lammaa akka qaroo ija isaatitti ilaallatu quba qabaadha. Warreenni biroo adeemsa keessatti adeemsa siyaasaa keessatti jibbuu ni dandeessan. Lammaa waan takkittii qofaa wanni oppiidiyoon ammaan tanatti Lammaa diina tokkoffaa godhattee fi gaafa walgahii waajjira isaatitti obboleeyyan kiyya reefuu isinitti hime waliin dhandhe Lammaa waan jedhe namoota Oromoo irratti dabaa cubbuu jajjabaa raawwachaa turan haga humni kiyya ta'etti gara nama 2,000 ka ta'u xalayaa harka kiyyaan barreessee kaan iskoolaarshiippiidhaan kaan immoo naannoolee adda addaa irratti akka dalaganittiin fuula ummataa duraa geggeesse fuula ummataa duraa karaa qabsiisee jedhe afaan isaatiin waan inni nun jedhe boruni du'anilleen arraba kanaan warri sun maal ta'e wal ijaaree haayibarneet godhee dhokatee abbootii isaanii dulloota ilkaan achi keessa dhumateen ijaaramanii haarawatti itti deebi'an. Inni allaattiin naa nyaatu fayyaalessi of gate siigalee of irraanfate mirqaansisanii sossobanii bitaa mirgaan hooy jedhanii booda kilaaffaan duraan jarri tun itti eegalte tiim Lammaa wanni jedhamu iyyuu maa barbaachisee Lammaan eenyu caalaa maal godhe nuti akkamittiin dhabama taanaa paartii nurratti ta'e inni maqaan isaatu paartii nurratti ta'ee jedhaniiti gaachana isaa ajjeesu achirraa eegalan kilaaffaa tiim Lammaa irraa maqama tiim Lammaa jedhu irraa eegalan ka lammaffaa Oromiyaa irraa isa buqqaasan ka ummanni Oromoo immoo gaafa duraa amane Abiyyi Oromoo paartii Oromoo keessaa dhufaa xaqlaa ministeerii nuu ta'a Lammaan Oromoo paartii Oromoo keessaa dhufaa Presidenti Oromiyaa nuu ta'a jennaan nuti yoo kan arganne waan biraa adeemsa keessa jarri kun nuu sirreessa adeeman jedhee ummanni amantii isin raggate. San booda kaartaan sun hin bawwazame yeroo muraasa booda down the road kaartaan sun hin bawwazame wanni sun hin bade suutaan dhabamaa dhufe kilaaftonnii fi oppiidiyoon dullattiin warri akka presidentota ex-presidentonni duraan turan baay'een isaanii jechuudha Muktaar Kadiir irraa kaasii except Junaidi Saddo except Junaidi warri ex-presidentota turan hundi Muktaar irraa kaasii qaalichatiin akka Bakar Shaalee kunni hundi isii wal ijaartee oppiidiyoon dullattiin qarriffaa qaratteeti full time halkanii guyyaa jibbuma Lammaa irra bobbaate gaafa konferansii Jimmaan biyya kana jira biyyalleen dhandhee walit dhaadatan Lammaa gaafas irraati dhabama godhuudhaaf itti dhaadatan